السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرت جنة هرتو تخيل خان على في خيسة نداوة جرتن الدنيا ترى قطورة جرتن قطون كسنو الرجع أكمار كجرتن مجالا خضرات أركمنا ديرو خضران كن ما للاتا خضران وانتو تجرين المناماتيف نمني اتم فجد مودا خال كان يقولي إسنيات ماله همبوليدا خايو إسنيات ديني خي ولد لجودا خايسة ماله نهاية نمر راقدين ديم نيشودا ونجران نف نتى الدنيا ترى ربي النعمات لقطو وني أمف akka ittiin jiraannuu fi akka nyaanne ittiin babbarenne ibadaa isaa ittiin goonuuf jechuudha. Ni'maa tana irraa gaafatamu ta'e jechuudha. Isii nyaattee yoo Rabbis ka irraanfattu taate. Asumaanuugaa warroottan biyya Arabaa jirtan biyya alaa kan jirtan guutuun keessanuu wantoota kana guutuu itti fayyadamtan. Wantoota itti fayyadama biyya alaatti fayyadamtan kana laata dhiiroo biyya teenya keessa ni jira waan jettu isin barsiisuudhaafi nuti yeroo biyya tanarraa deemnu waan kana hin garre wantoota hedduu ha biyya Arabaa dheenee barree jira jechuudha. Eegaan dhufe wantoota hedduu barbaadeen irra gahee jechuudha. Eegaan arkee ammoo dirqamee viidiyoo isin waraabuudhaaf bakka kanattiin argama jechuudha. Kanaafuu gaa daawwattoota keenya wantoota kana ni beektan akkuma argaa jirtan inni kun maal jaama? Akkuma beekamu zaharaa jaama gaa afaan Arabaatiin zaharaa jaama. Garuu ammoo biyya kanatti maal jaama? Ababaa goomman jaama afaan jaraatti gaa. Afaan Oromootiin olii rulaati. Afaan Oromootti hin beekne jaani kanaaf beekuu qabdan. Ega akkuma beekamu kuno kanani beeytanii akka obboleessa keenya isin garsaa jiru kuni xurumbaa jaama afaan Arabaatiin kuubish jentanii jechuun turtan ittis fayyadamaa turtan jechuu barbaadeeti gaa mee akkam nyaadama akkata dodofame salaataa godhamee kana wajji qoostaadhaa wajjin nyaadamaa jechuudha eega kana ni beeytan ana wanneen dhufeef wantoota tokko jira fakkeenyaaf isa kana ni arkitanii laal qoostaa jaama biyya Arabaan jiru waan ajaa'ibsanitti inni kuni biyya Arabaa hin jiru koostaan kun kanaaf biitii Arabaa barbaadu turte warri muwalladootaa jira beektaa warra tokko biyya teenya tana keessa dhufanii turanii jira asitti waan arkaniif biyya sanii barbaadanii dhaban jechuudha kanaaf kunis ni jira jechuudha bifa kanaan gaa wantoota isin ammallee biyya Arabaa keessatti malee biyya teenya keessatti hin beekne kun saayinas jaama jechuudha saayinas jaama jechuudha afaan maal jedhama kun afaan chaayinaatiin biyya teenya chaayinaa maal fudhatte salataa jaama kun chaayinis salataa jaama garuu ammoo salataani eega bifa hedduutti jira jechuudha salataan achitti argaa jirtanii salatuma kunis salataadha aboo mees qabi kaa huuloo tana fata kan garree bar raafuu goomman jaama afaan Oromootti raafuu jaama raafuu ni beeytanii Oromoo nageetti nageenye bakka lama ol geesse bakka lama ol geessetti raafuun hin bilchaanne jaan isa sani jechuun kun biyya Arabaa hin jiru ture wallahi ni'maa biyya teenya jirtu ta biyya Arabaa Awurooppaa tan jirre jira biyya Arabaa tanatti hiddi nyaatanii dhageesse hiddi nyaatanii supermarketatti hiddi gurguramte Austraaliyaa tanatti waan ajaa'ibaati biyya Arabaa yoo fudhatte tiini jalde isaanii beekanii tiini jalde isaa akkana gurguramte akka abukaadoo karaaratti hin baan eegaa gurguradu maashaallah ni'maa biyya teenya ammas gaa wantoota akkoo jira kan biyyi teenya hawaasni keenya barin garuu akka jiru isin garsiisuudhaaf inni sun maal yoo keessan taate faasuuliyaa mee gartanii faasuuliyaa dhoonni kun akkuma beekamu gaa faasuuliyaa dibicha waan gabbiftan isin dur warri baadiyyaa akkana solutioniti dibichaan gabbisan honummaa isaan akkana dura naqanii uqa isaan immoo asitti ciraniiti zeetitti godhanii akka foonitti nyaatan jedhu takkaa nyaatteeti nyaadheetiin jira inni mi'aawa goota isaa nyaanne goone akkasimi laalamoonni godhu siraaluma shinu beeytanii hawaasa barsiisuudhaaf hoteela bantanii bannee cirree agarsiisuudhaaf qabnaa jechuudha kanaaf kunoo hatarri faasuuliyaan kan biyya namaatti danfa nyaachuu turte yaa dubartoota keenya kan biyya Arabaa jirtan hoggaa Oromiyaa galte oormatee irraa jirtee jaarsa keenya achiiftaan baanaa bar fagootti hin barbaaddu nuti gaa rabbi nurraa cufee ni'maa hedduu takka qabnu nyaannu beeyta aanan keenya dhuynu qillee teenya nyaannu magaalaa tana jirti wanni hundi baadiyyaa moo ni qaban nyaatu rabbi nu abarsiisu eegaa kanarraa waan tokko isin garsa ammas mee khiyaar sanas kan isa kana gaa liqib beekanii beeyta ala ni beeytan wanti kun khiyaar jaamaa jechuudha khiyaar kuni salata nyaatan biyya keenya biyya Arabaatti biyya keenya namni hun beeku tokko dhufe irraa bita amma eegaas dhufe qiiran kun guyyaa lama sadi faasta namni bitun jiru biyya Arabaatti immoo irra wal fixanii dhaabbatanii inni jirree kwa biyya Arabaan jiru biyya Arabaa ni jira nyaachuun beekan isaan nyaachuu beekan eegaa keenya immoo nyaachuun beeku tanaaf haalaan durra hin deemne har'a isaan barsiisuu dhufne tanaafu isaan haalaan hubachiisanii har'a ammas wanti takka ta'in isin dhaammadhu
namoota akka xiyyaa tokko jira kaa biyya arabaa tana turan ni beekan jechuu waan kana hogguu biyya dhufan magaalaa dira dhawaa saydoo bakka makiinaa baajaaj karaa fooqee saydoo hogguu dhuftan bakki inni itti argamu baanaa baraka amma bakka kanaan immoo fideema akka dhufanii asii bitatan kaa khiyaar ijoolleen dhaggeete hedduu taphisuutii dhuftee jira beek akkana kunoo bakka itti timtu mabraata inni fi lafiitii jechuu fooqee saydooti jala saydoo jala kanaaf kunoo khiyaaris achitti argama hatarri faasfidaan asitti argama warra biyya arabaa gaa arabaa fuuta lagaatu turtanii jaarsa kasaniif dalagaachuu barbaadeeti bar akkana kanaaf kunoo ni argitan khaarutis jira qayyasiris jira wanni nuti dhabne takkan jiru oromiyaa keessa wanni hundi guutuudha afaan irratti hin baanaa bar kanaaf hawaasni keenya nyaachuun beeku warra nyaatu rabbis naa taa'isu bifa kanaan wantoota dalaydanii nyaatan wantoota adda addaa hedduu jira yoo hanqatu ni qabda kana ni beeytanii maan jenneen qeenaddaam jama yookaan xalataam akkasimi afaan oromootiin xalataam jama waan dawaa namaa ta'u jechuu waan ajaa'ibas ta'urraa amma kun xalataa himi bar khabzaraan tokko ni jira bakdoonis waan jaan tak amma nu biran jiru sun ni dhume ni jiraan baana wanni nooni jira kammoona firii osoo hin ta'in isaa qacalee isaa haamanii fidan kammoonni kashmiir jaaniin nyaata beekamaa ittiin beekamaati jechuudha kanaaf wanni hundi ni jiranii biyya teenya jechuu barbaadneeti gabaabdumatti wanni hin jirre hin jiru kuduraan hedduudha nyaadhaa namaas nyaachisaa namaas barsiisaa isin hin jenna eegaa hordoftoota keenya bizinjaal baazinjaal ni jira wanni biyya arabaa jirtu ati wanni isin jirre hin jiru wanni biyya arabaa jiru namni keenya nyaachuun beeku barsiisaa isin warri biyya alaa galtan sakkas hin jenneeti nama hedduu tokko biyya alaa irraa galee beeta suuyitan hundirraa uummanni sana eessa kutan asuma keessa jiran faca'anii jiran jechuu dirree dhawaa kana keessa kanaafuu dukkaana faayizaa jaadha sayidoodhaa gaditti bitadhaadhaa jaadha nama hundirraa oloo bitanii nama keenya guddisuu weeroo qaba dhufanii namni keenya waa hundaa ni qaba irraa bitatanii akka nyaatanidha mee maal dhaamtaaf kanumaafuu ummata keenya ummata irraa onoo bitanii nurraa isa akka bitanii nuti illee nu fayyadan isiniif dhaamnaa jechuudha. Ammas nyaanni kun nyaata qaama keessaniif faayidaati. Gatiin rakishaa hulbata qofa jaarsatu kan kaa'ina khasaaraa goosiin qaarachiin kutan. Kanaafuu ulfaadhaan ulfaana turuu keessaniif isin jennaati hanga sagantaa biraatti walitti deebinutti. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.